Assalamualaikum akkam nagaa jirtanii barnoota waan isin fayyada jedhee yaadu yeroo hunda jechaadha isinii qabadheen dhufa isin biraa wanti isinirraa eegamu akka namni baay'een argu tokkoffaa laakii gootanii share gootanii subscribe gochuun dagatinaa isiniin jecha mee lakkoofsa 100 hanga miiliyoona tokkootti maaliin adda baafanna 100 duwwaa lama qabaa jecha takka duwwaa lama kumni tokko takka duwwaa sadii qaba kumni 10 meeqa qaba yoo jenne dura tokko 10 wajjiin jechaadha 10 duwwaa tokko qaba miti san booda tuqaa boodatti immoo duwwaa sadii kaahannaa jecha kuma 10 jenna kan kuma 50 illee dura 50 barreeffattanii itti aansitanii duwwaa sadii kaahachuu jecha kumni 100 jalqaba meeqa kaahattanii 100 keessaniiti duwwaa sadii kanaafuu meeqa ta'a kuma 100 ta'a jecha kumni 900 jalqaba 900 100 meeqa qaba jenneera duwwaa lama qaba jenneera miti dhibbi jalqaba 900 keessaniiti duwwaa sadii yoo keessan kuma 900 ta'a jecha amma miiliyoonatti tarreerra miiliyoona jecha miiliyoonni immoo tokko barreeffattanii duwwaa meeqa qabaachuu qabaree kinoo duwwaa takka duwwaa lama duwwaa sadii duwwaa afur duwwaa shan duwwaa jaha qaba jechaadha miiliyoonni tokko duwwaa jaha wanti isin adda baafachuu qabdan miiliyoonni 2-3 yoo ta'u lakkoofsa 7 qabaachuu qaba jecha miiliyoonni lakkoofsa 7 qaba jecha kanaafuu barumsa gabaabduu tanarraa waan baay'ee barattan jedhee abtadhaa nagaannaaf jiraadha.